Ishee daawwattoota keenya har'ammoo follow batanii akkamitti Facebook irratti aktiiv akka gootan isinitti argisiisa. Maatii miseensa ta'an jajjabeessaa follow godhaatii YouTube kiyya subscribe nu godha. Jalqaba irratti applicationii Facebook isa jedhu kana argachuudha qabdu. Isas bira jiru kana Telegram channel keenya irraa download godhachuu dandeessu. Kanan qabdan taanaan wanti sun isa kaanii isinii waan hojjenneef dirqama application isa kana download godhuudha qabdu. Achi taanee erga kana goone booda hin galla Facebook keenya bannee galla. San booda settingii jala deemna. Settingii jala gubbaa irratti ishii mul'attu kana tuqaa sadii mul'attu kana bira deemtu. Achi isa kanatti buutanii scroll gadi gootu. Scroll gadi erga gootanii booda privacy shortcut kan jedhu kun jira. Isatti gaafa buutan isiniif dhufa. San booda privacy shortcut isa jalqaba irratti mul'atu kana privacy kana jala see more privacy setting kan jedhutti buutu. Erga inni banee booda gara gadiitti gad dhuftanii how people find and contact you kan jedhu kan click gootu jechuudha. Everyone isa jedhu irraa friends of friend irratti active godhuu qabdu isa kana irratti. Friends of friend isa jedhu irratti san boodan baatu. Achuma settingii jala settingii kan jedhu bira deemtu ammas deebitanii settingii itti gaafa buutan search godhuu dandeessu as biratti. Public post kan jedhu public posts click gootu. Achi who can follow me isa jedhu jala hunda isaa irratti public godhuu qabdu. Public hunda isaa public godha. Public everyone public godhuu qabdu. San booda egaa kana gootanii fixxanii booda hin baatu. Gaafa keessaa baatanu inni yoo sinii geeddaree sinii egaa jechuudha. Amma ilaallamee kan koo yoo geeddarameera ta'eef hin geeddaramne ta'uusaa isinitti argisiisa. Ammas bira dhuftanii ishii kanatti gaafa buutan viewers isinitti mul'isti view kan jettu garuu dirqama argitanii as biraa kun follow galteetti jechuudha. Kanaafuu dirqama as biratti maal godhuu qabdu? Application Facebook isa kana qabaachuudha qabdu jechuudha. Inni kaan hin qabu waan ta'eef version isa kana malee isiniif hin hojjetu waan ta'eef dirqama kanatti jijjiiruu qabdu. Waan daawwattaniif galatooma. Like, subscribe gochuun irraanfatina. Commentii nuuf kenna.